Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya. Egaa akkuma beekamu toora YouTube kanaan sagantaa adda addaas ni dhiyeessaa turuun keenya ni beekama. Har'as yaadrimee gaarii fi isin hubachiisuu hin danda'an jennee yaadne dargaggoo tokko keessummaa godhannee isinii dhufeera. Keessummaan kun eenyu, eessa hojjetaa, namoota bukeetti immoo beekamtii akkamii qaba? Egaa akkuma isinii jedhe ture guyyaarraa keessummaa warra argachuu hin dandeessu jedhee yaadee fi dargaggeessa ta'e tokko isiniif qabadhee dhufeera. Gara keessummaa keenya kanaa wajjin wal baruutti dabarru. Tole, duraan dursee yeroo kee nuuf laattee iddoo kanatti argamu keetiif ulfaadhu siin jenna. Guddaa galatoomne. Mee daawwattoota keenya wajjin wal bara. Ani Iyyoob Geetaachoo jedhama maqaan koo. Tole, Iyyoob, mee yeroo baay'ee namooti Iyyoobaa jedhaniitu kan isaan si waamanii maqaan kun eessaa dhufe? Maqaan kun kan dhufe akkuma carraa wayii dhufe Hebroon isaa Iyyoob jedha maqaan koo. Sanuma immoo ofii kootti dabaladheenidha Iyyoobaa jedhee kan sooshaal miidiyaa banee ture. Sanumarraa kee maqaa koollee karaa Iyyoobitti deebisuuf ka'een ture yeroo namooti baay'ee maqaa sana waan jaallatanii fi obboloonni nattis kan maqaa sana waan jaallatanii sanumaan namni waan baay'ee na baree jiruu fi maqaan koo Iyyoobaa jedhamee hafanii namni baay'ee Iyyoobaadhaan irra caalatti yoo beeka Iyyoob gaafa jedhamu haaraatti ta'e. Tole, kanaafiyyuu inni Iyyoob jedhu afaan Ibuusaa Iyyoob kan jedhu waan ta'eef ati immoo itti da'attee jalqaba qubee itti da'attee Iyyoobaa jettee sooshaal miidiyaa irratti bantee kan waan beekamte jechuudha. Tole, mee Iyyoobaa fi Keefaas yookiin immoo Iyyoobii fi Lammiin yeroo hammamiif ol beeku? Gara waggaa torbanatti fakkaatu. 2007 waldaa bakka jaamaatti yeroo dhuftee tiimii keenya hirmaachaa turte yeroo waldaa maqaan Yesuus bakka jaamaa ture yeroo sanaa kan wal beeknaa waggaa torbaa jechuudha. Waggaa torbaaf wal beekna. Kanaafuu almost waggaa torbaaf walii wajjin turre jechuudha. Tiimii adda addaa keessatti illee walii wajjin tajaajilaa turre. Keessattuu yeroo sana wal barruyyuu sanaa kaan immoo gartuu garaagaraa keessatti wal argina akkasuma dargaggoo kiristaanaa leeqaa keessas wajjin tajaajila waan ta'eef yaa close friend yoon jedhee. Egaa turtii waggaa torbaa kana keessatti wantoota adda addaa walii wajjiniin dabarsineerraa mee Iyyoobaan amma eessa jiraata? Haala hojiin immoo maalirra jira? Anis Iyyoobaa jedhudha immoo Iyyoob amma kanan jiru Finfinneen jira. Kanan keessa jedhu Great Commission Ministry Itoophiyaadha. Akka maqaa isaa addunyaa isaatti Campus Crusade for Christ jedhama. Dipaartimentii garaagaraa qaba. Dipaartimentii barattoota irratti hojjedha jechuudha. Barattoota kaampaasii irratti hojjechaa jira. Great Commission Ministry keessa hojjedha. Kanaafuu Great Commission keessa tajaajiltaa jechuudha. Mee tajaajilli Great Commission kennus kan hafuuraadha. Waldaan Kiristaanaas tajaajiluma wal fakkaatudha kan isheen laattu. Tajaajila Great Commission fi kan waldaa Kiristaanaa maaltu gargar baasa jettee yaadda? Yookiin immoo akkamittiin wal tumsu jettee yaadda? Maqaan isaarraa gaafa kanu Great Commission kan inni jedhu Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 18 jechuudha. Egaa dhaqaa isa jedhu jechuudha. Maqaa abbaa kan ilmaa kana fura qulqulluutti isaan cubuudhaan saba hundumaa bartoota koo godhaa waan adisan argamu immoo eeguu isaan barsiisaan dhuma biraatti isinii wajjiniin ergicha guddicha jechuudha. Ergaasa guddicha Yesuus Kiristoos waldaa kiristaanaatiif kiristaanota namoota ta'aniif kennee deemedha. Great Commission hojjetu. Ergamni waldaa kiristaanaa inni jalqabaa isuma kanadha. Kaayyoon Great Commission Ministry immoo waldaa bukkee dhaabbattee kaayyoo waldaa kiristaanaa lafa kanarra jirtu galmaan ka'udha. Kaayyoon ishee isa kanaafitti kanarraa kan adda isa taasisu jechuudha. Isa sana waldaa bukkee dhaabbattee waldaa gargaartee namoota gargaartee isa sana fulfill gochuufidha kaayyoo waldaa kiristaanaa. Tole, egaa yoon hin dogoggorre ta'e almost waggaa siin guunnee amma egaa gara Great Commissionitti full time taate tajaajilutti adeemtee jechuudha. Great Commission kana keessa namoota nuyi maqaa dha'uu dandeenyu namooti baay'ee gurguddaa ta'an biyyaaf illee jechuudha. Sadarkaa sabaarra darbee sadarkaa magaalaa tokkorra darbee akka biyyaatti illee namooti dhiibbaa gurguddaa uuman gartuu kana keessa hin jiru. Anillee kan sirriitti yaadadhu Great Commission wajjin kan asitti hojjetamu TV'n Ignite jedhu magaalaa adda addaa irraatti dhufan training gaarii kan jireenya namaa geeddaruu danda'u baay'ee kennaa jiru. Kanaafuu jabaadhu gooftaan si gargaaru si jechuun fedha. Mee kiristaanummaan Iyyoobiif yookiin immoo Iyyoobaadhaaf maal yookiin immoo akkamitti ibsita?
Kiristaanummaan anaaf fiigichadha. Namoota baay'eetu jira addunyaa kanarra. Namoota baay'ee lakkoofsa hedduudhaan lakkaa'aman addunyaa kanarra jiru. Waa'ee Kiristoosiin kan dhaga'an jechuudha. Waa'ee kiristaanummaa kan dhaga'anii. Waa'ee waldaa kiristaanaallee kan dhaga'an baay'eetu jiru addunyaa kanarra jechuudha. Dhageettii qofaa miti, beekuu qofaa miti kiristaanummaan anaaf fiigichadha kanan jedhee fiigichi tokkoffaa wanta argamudha. Wanta sochii of keessaa qabudha waan ta'eef anaaf kiristaanummaan fiigichadha. Fiigichi kun immoo akkamittiinidha kan inni jalqabu Yesuus Kiristoositti amanuudhaan jalqabama fiigichi kun kan inni fiigamus immoo isuma itti amanne sana amantii keenya fiixaan baasnu jedha barreessaa warra Ibroota isa ilaalaa fiigicha fiigamudha jechuudha. Wanta argamu ofii keenya wanta dubbatannu qofaas kan hin taane wanta namoonni nu arganii kiristaanummaa keenya nurratti beekuu danda'an jireenya kan ta'e jechuudha. Sochiidhaan kan mul'atu fiigicha kan ta'e fiigichi kun immoo xumura kan qabu. Xumurri isaa immoo mootummaa Waaqayyootti kan ta'edha jedhee yaada kiristaanummaan anaaf. Kanaafiyyuu kiristaanummaan ka'umsas galmas qaba jechuu dandeenya jechuudha. Kiristaanummaa fiigicha isaa kan nuyi eegallu gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoositti amannee akkuma amanu jettee galmas immoo qaba. Galmi isaa kun immoo mootummaa Waaqayyootti nu jettee jechuudha. Tole gooftaan si haa eebbisu. Mee yeroon ammaa kun kiristaanummaadhaaf haala akkamiidha jettee yaadda? Yookiin immoo kiristaanummaan jireenya amma keessa jiraachaa jirru kanaa wajjiniin akkamitti wal bira qabdee nuuf ibsite? Isa kana deebisuu koo dura wanti nuti hubachuu qabnu akka nama kiristaana ta'e tokkotti, akka nama dhukkubsatu Yesuus Kiristoos ta'e tokkotti, bara Yesuus Kiristoos lafa kanarra ture kaasee amma ammaatti gara fuulduraattis wanti nuti dhugaa nuti beekuu qabnu tokko yeroo hundumaa kiristaana ta'e tokko addunyaa faallaa nuuf taate, biyya lafaa nuuf faallaa nuuf taate keessadha kan nuti deddeebinu. Barri kun nuuf gaariidha, barri sun nuuf hamaadha. Wanta jennee ibsinu hin qabnu. Bara Kiristoos lafarra jiru kaanee amma Yesuus Kiristoos akkas jedhamteera isin hoolaadhaan hin jedhamteera. Kanan isin immoo erguu yeeyyii keessatti isin ergaa. Yaadamu hoolaa yeeyyii keessatti erguun jechuudha. Kan nuti ergamnee jirru addunyaa nuuf faallaa taatee jiru keessa amma jirrutti kan nuti dagachuu hin qabne keessummummaa akka jiraachaa jiru biyyi lafaanuu kun kaleessas har'as booris nuuf keessummaa akka taate biyya darabaa nuuf taate keessa kan nuti jiraachaa jirru adda baasafachuu qabna jechuudha. Yoomiyyuu kanaaf waan gaarii tokko kiristaanni tokko yookiin immoo kiristaanuu deemsa kiristaanummaa keessatti fiigicha kiristaanummaa keessatti addunyaa kanarraa biyya lafaa kanarraa waan gaarii nu mudata jennee yaaduu hin dandeenyu. Nuuf yeeyyiidha jechuudha biyyi lafaa kun. So kaleessa nuuf hamaadha, har'as nuuf hamaadha, booris nuuf hamaadha jechuudha. San hundumaa keessatti Waaqayyoo gaarii ta'e saamaa kana keessa nu dabarsuu hin danda'a garuu bara kana immoo speeshaalii kaleessa saamaa turte gaafa Kiristoos jiru, gaafa Kiristoos deemes bara ergamootaas bara abboota keenyaas saamaa turte biyyi lafaa kiristaanummaadhaa fi amma immoo hammina isheetu dabale malee reefuu hamaa taate miti. Hammina ishee yeroo inni itti dabaledha jechuudha. Istiraateejii garaagaraadhaani, kallattii garaagaraadhaani yeroo itti biyyi lafaa waldaa kiristaanaa irrattis haa ta'u warra Kiristoosii wajjin bu'an irratti dhiibbaa geggeessaa jirtudha jechuudha. Wantoota gaarii fakkaatee wantootuma faayidaa qabu jedhamanii dhufaniini dhokottee yeroo isheen itti waldaa kiristaanaa dadhabsuuf yaalaa jirtudha jedhee yaadannaa fi yeroo itti dhiibbaan guddaa bara sadhumaa jechuudha. Dhuma sadhumaa keessa waan jirruufi barri dhumaa bara Kiristoosii kaasee jiranii barri dhumaa geera qalbii diddiirradhaa jechaa ture waan ta'eef inni kun immoo bara dhumaa keessaa isa dhumaarra waan jirruufi hamminni ishee dabalaa jira. Humna guddaadhaan ka'aa jirti waan ta'eef yeroo itti hamminni raafamni guddaa ta'aa jirudha. Sana hundumaa keessatti immoo jabaannee akka dhaabbannuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Ameen. Ameen. Egaa biyyi lafaa kunii dhugaa sagalee Waaqayyoo yookiin immoo Maatiyuus boqonnaa 28 lakkoofsa 18 haga 20tti jiru sana akka galma geenyuu fi waan nu gootu tokkoyyuu akka isheen hin qabne ittuu faallaa keenya akka isheen taate. Durumayyuu faallaa turte waan ta'eef jechuun wanta lafa waan gaarii biqilchee hin beekne irraa waan gaarii eeguun silumayyuu dadhabbii akkasumaadha waan ta'eef biyya lafaarraa silumayyuu waan eeggannu hin qabnu miti ree fayyisaan keenya waaqarraa hin dhufa jennee eegganna jedha malee lafarraa waldaan kiristaanaa waa hin eeggattu tokkoyyuu hin qabu. Eebbishees gargaarsi ishees samiirraa dhufa waaqarraa dhufa waan ta'eef waaqarraa eeggannee deemsa keenya fiigicha keenyatti fufu kaayyoo Waaqayyoo lafa kanarra nu kaa'eef immoo Waaqayyoon ilaalaa itti hafu. Namatti tola egaa maree gaarii akka qabaachaa jiru abdii guddaan qabaa. Yeroo ammaa akkas jettu jecha obboleessi tokko jedhee yaadachiiste. Nuufi jechuun warra gooftaa Yesuus Kiristoosiin akka fiisaa lubbuu isaaniitti simatanii walii wajjin jiraataniif jechuudha. Nuuf jedhee obboleessi sun gaafa haasa'u haalli nuuf mijatu hin jiru nutu haala mijeeffatee hojjetaa jiru. Kanaafiyyuu amma biyyi lafaa nuyi keessa jiru kuni warri barumsarra jiru barumsa koo baradhee gaafa xumuruun tajaajila jalqabaa
warri hojiirra jirru gaafan iddoo kana geessifadhuun jalqabaa jechuurra yeroon nuun amma irra jiru sagalee waaqayyoo labsuudhaaf dubbii waaqayyoo dubbachuudhaaf kiristaanummaa keenya mul'isuudhaaf yeroo sirrii akka ta'e ergaa gaarii nuuf dabarsiteetta guddaa ulfaadhusii jechuun barbaada. Mee kanatti aansuudhaan immoo haalota nuyi keessa seenu tokko wanta nuyi jaallannu akka nuyi gadhiisnuuf yeroo isaan itti nu dirqamsiisan ni argama. Keessattuu ergaa kana dargaggootaa fi saafilotaaf akkati waa dubbattu kan hin barbaadu. Egaa haalota wanta nuyi jaallannu nu gadhiisisuuf yaalan kana akkamittiin irra aanuu dandeenya jettee yaaddu? Chaalenjii yookiin immoo rakkinoota karaa bakkeerraa nu mudatan akkamitti overcome gochuu dandeenya yookiin irra aanuu dandeenya isa jedhuu fi tokkoffaa filannoo keenya sirreessuudha jedhee yaada. As dhufuun koo filannoon kaleessa yookiin immoo ergatti natti himtee booddee filannoon godhee murtoon godheedha sababaas dhufuu kan na taasise. Filannoon kaleessa godhee murtoon kaleessa godhee jireenya koo irraa murteessa. Inni narra filadhu inni narra murteessu immoo jireenya koo boriidha kan inni murteessu jechuudha. Kanaaf filannoo keenya sirreessuudha. Namni kamiyyuu filannoo isaadha kan inni jiraatu. Filannoo filatee murtoo godhuudhaan moolamtiiree kan inni jiraatu. Kiristoos duukaa bu'uun kooyyuu filannoo koo murtoo godhu. Kanaan booddee firii isaatu argamaa jira jechuudha. Jireenya keenya boriidhaa fi firiin isaa murtoo nuti har'a murteessinu yookiin immoo filannoo nuti har'a goonudha jechuudha. Kanaaf filannoo keenya sirreeffachuudha. Wanta sirrii ta'e wanta jireenya keenya irratti waan gaarii dhiibbaa gaarii uumuu danda'a jedhamu filachuu yookaan immoo murteessuudha jechuudha. Kanaafuu gochaa keenya irratti osoo hin taane filannoo keenya irratti hundeedha jechuudha inni jalqaba. Lammaffaa kanan kaasuu barbaadu beekumsa filachuu. Yeroo baay'ee tarii wanta nama haasa'u namoota baay'ee faallessa yaada jedhuun qaba. Yaada namoota baay'ee faallessa jedhee yaada. Yeroo baay'ee wanti jedhamu tokko jira namoota baay'ee keessatti beekuun nama hin miidhu. Waan hundumaa beekuun gaariidha kan jedhamu jechuudha. Tarii wanti kun jedhee yaadan ture yeroo tokko. Barsiisa Yesuus nu barsiisee hin faallessaa jedhee yaadaan ture. Maal jedhe Yesuus Kiristoosii waa'ee wantoota dhageessanii irraa of eeggadhaa jedhe. Kan inni irraa of eeggadhaa jedhee wantooti dhageenyu beekumsi gara gurra keenyaatti seenu, gara laphee keenyaatti seenu, gara namummaa keenya keessaatti seenu kan nu miidhan baay'eetu jiru jechuudha. Kanaafidha waa'ee wanta dhageessanii irraa of eeggadhaa kan inni jedhe. Sammuu keenya keessa galeennaan beekumsa nuuf ta'ennaan irra deddeebinee yaaduu hin dhiisnu, yaadnee jennaan immoo gochaatti jijjiiruu hin dhiisnu waan ta'eef beekumsi hundumaatu nu oolcha yookiin immoo jireenya keenya irratti dhiibbaa gaarii fida osoo hin taane beekumsa sirriitu nu oolcha. Kanaaf beekumsa sirrii qabaachuudha malee waan hundumaa beekuu miti jechuudha kan jireenya keenya gargaaru. Kanaaf beekumsa filachuu. Jalqabaa filannoo keenya jireenya keenya filannoo sirreeffachuu murtoo keenya sirreeffachuu. Ni lammaffaa immoo beekumsumayyuu sirrii qabaachuu jechuudha. Beekumsi hundinuu waan gaarii nuuf hin laatu. Utoo akkas ta'e immoo beekumsi boofii Addaamii fi Hewaanii gowwoomse suni jireenya keenya irratti waan gaarii fiduu danda'a. Innis beekumsadha waan ta'eef sammuu isaanii keessa boofii yeroo sana karaa bofaa seexanni sammuu isaanii keessa kan inni kaa'e beekumsumadha waan ta'eef beekumsi hundinuu nu oolchu. Beekumsi nu oolchu dhugaan nu oolchus dhugaa isa sirrii ta'ee fi beekumsa isa sirrii ta'e isa adda baafachuudha. Inni sadaffaan immoo wantoota gara jireenya keenyaatti dhufanii gaariis haa ta'u wanta hamaas haa ta'u wantoota gara jireenya keenyaatti dhufan kamiyyuu fuuldura isaanii qofaa osoo hin taane humni kamiitu booddeedhaanii wantoota gara jireenya keenyatti dhufan sanaa drive gochaa jira. Humna kamiitu gara jireenya keenyaatti wanta sana dhiibaa jira. Humna isa sirriidha moo humna gaarii isa ta'e isa kan waaqayyoodha moo humna fura qulqulluudha moo humna biyya lafaa kanadha. Booddee isaa ilaalu jechuudha. Wantoota gara jireenya keenyaatti dhufan kamiyyuu ariifannee gara jireenya keenyaatti simachuu caalaa booddee isaa maaltu jira. Sooshaal miidiyaa haa ta'u, teekinooloojii haa ta'u, beekumsa dhufaa jiran haa ta'u, barumsa dhufaa jiran haa ta'u, barsiisota dhufaa jiran haa ta'u, booddee isaaniidhaan maaltu jira jennee gadi fageenyaan wantoota diippii beeku jechuudha. Gadi fageenyaan wantoota hubachuu. Kanaafuu dhaanii of barkaam gochuu dandeenya jedhee yaada. Baay'ee namatti tola. Egaa qabxiilee gurguddaa sadii nuuf kaasteetta. Keessattuu qabxii ati lammaffaa irratti kaaste sana toora sooshaal miidiyaa ofii keetiitti fayyadamtu feesbuukii keessa turte natti fakkaata. Tarii beekumsa sirrii filachuu isa jedhu sanarratti jechuudha. Yeroo baay'ee keessumaa dargaggoonni akkasumas immoo saafiloonni jechuudha. Wanti tokko haaraa ta'e yeroo inni gara keenyatti dhufu wanti haaraa dhufe sun akka sagalee waaqayyootti yeroo ilaalamu maal fakkaataa isa jedhu ilaaluun baay'ee murteessaa ta'a jechuudha. Yeroo baay'ee hin dogoggorraa laata jedhee kan yaadu wanti haaraa dhufe hundumtuu sirrii akka ta'e wanti haaraa dhufe haala uffannaa keenya irraallee kaasee jechuudha. Akkaataa dubbii keenya irraati kaasee
gochoota nuyi har'aa borii goonu irraati kaase. Tolee gaayyoba yeroo gaarii akka dabarsaa jirru abdii guddaan qabaa. Wantoota ergaa gurguddaa ta'an dabarsaa jirta. Mee amma immoo gidduutti mudannoo kee tajaajilaa jireenya ol qabachuu danda'a jireenya hawaasummaa wajjiniinis haa ta'u. Mee mudannoo kee tokko immoo nuuf qoodi. Mudannoo naasa'uu barbaadu tureera yeroon isaa. Yeroon itti gara waldaa kiristaanaatti reefuma baay'ee deddeemuu jalqabu ture yeroo sana. Yeroo bakka ho'aa ture Kiristoos naaf ifeera naa galeera jedhee yeroo deddeebi'u ture. Taayimii sanarra tokko maalatti fakkaata ture yeroo sana wanti jechuun hubannaa koorraa kee bilchina koorraa kee maalatti fakkaata namni seexana baasu namuma humna addaa wayii tokko waan addaa wayii tokko ofirraa qabu wayinatti fakkaata. Gaafa seexanni booyyuu kun itti galtifaa jennee durri sodaanna turre ijoollummaa keenyatti na namu addaa wayii tokkotu jira bakka namuma waaqayyo addaa uume wayii tokko namu humna addaa kennameef qofaa tokkotu seexana baasa wayii namu addaa kenname jennee yeroo itti yaadaa turedha. Yeroo itti immoo sanarra darbee xiqqoo waldaa kiristaanaatti deddeebi'aa turedha yeroon isaa. Konfiraansiitu ture guyyaa sana karaadhaa dhufeenii konfiraansii sana ol seenee caafii marratti geen taa'ee akka carraa taayimiin naqee achi taa'u sanara seexana ifata ture tajaajilaan suni tajaajilama baay'ee beekamaadha maqaa isaa ta'ee nama beekamuu danda'udha jechuudha. Ispeeshaalii naannoo kanatti nama beekamudha. Seexana ifata ture. Ini fata seexana ifata. Sanaan booddee seexanatu ifatu dadhabdeetti hin teessiyedha. Namni seexana keessa jiru suni dadhabdeetti hin teessennaan akka carraa intalli tokko na bukkeedhaa teessi. Sanaan booddee sabni kunooti isheen ofuramaa keessa jirtu jennaan inni seexana ifachaa jiru tajaajilaan sun waltajjiirra dhaabbatee dargaggeessi bukkee taa'u sun maalee garee hin ifatu Innaan akka naasuu wayiidha seexana ifadhee hin beeku. Seexanni naa baati jedhee si yaadu yeroo sana namu addaa wayii baati seexanni dhee waan yaaduu fi ka'een akkuma rifannaa wayiidhaan akka naasuu wayiidhaan ka'e maqaa Yesuusiin innaan hin kaate intalli. Gaafa isheen kaatu akka miira wayiidha fuuras miti akka miira wayii natti tole wayiidha baay'ee bakka harka koo dachaafachuu hin barbaade jechuudha. Baay'ee mahootta ta'e baay'ee natti tole. Keenna akka usheetti natti tole bakka nan gammade bakka akkuma waanuma baay'ee natti tole. Ifadhaa innaan deema maqaa Yesuusiin hin jedhee. Naa kaateetti deemuu duwwaan naa fedhe deema maqaa Yesuusiin innaan abbu shan dadhabeen taa'e naan jettee intalattiin garagalte. Sanaan booddee hafuurri amichi iddoo biraadhaa kufee kan akkasitti hafe yeroo sana dagatu wanta seexanni guyyaa sana naqu. Kanaafiyyuu isa dhugaasaa dubbachuudhaaf amma gaafa itti dubbattu wanti yaadadhee durii gaafa seexanni ifatamu yaa hundumti keenya iyyuu sodaanna turre wayiidhaan natti fakkaata. Bilchinni hafuuraas waan hin jirreef jechuudha. Yeroo amma gaafa yaada kanarra taasifnu adaraa keessan namoota tajaajila kanarra jiran qeequu barbaanne osoo hin taane waa'ee dhimma dhuunfaa keenyaadha kan nuun haasa'aa jirru. Yeroo sanatti bilchina gaarii waan hin qabnee fi amma mataarraa kaasee asii gadi gara mudhii isheetti gadi bu'aa ragaa fedhamu waatu nama keessaa gadi dhufa of shakkuu wayitu jira jechuudha. Ilaa amma immoo mudhii isheerraati amma gara miila isheetti gadi bu'eera dadhabsiisaa jira gaa fedhamu completely wanta tajaajilaan sun yookiin immoo namni achirra dhaabbatee tajaajilaa jiru dubbatu nu keessatti wayii fa'aa haphan godha turenna. Egaa siinis waaqayyoo si gargaare ol si kaatee deemuu diddeennaan. Kaateetti ifadheema waan ani kaasee wayinatti fakkaate isheen naasuudhaan kaate yeroo sana. Tole egaa mudannoo gaariidha dhugaa dubbachuuf haa kolfisiisu iyyuu malee ergaa gaarii sin dabarsa jedhee abdii guddaa qaba. Mee yoo amma immoo sagaleen waaqayyoo waa'ee warra sanyii Yisaakoriin gaafa dubbatu sanyii Yisaakor kana keessaa gara nama 200 kan ta'an baricha yookiin yeroo sana kan hubatan akka ta'anii fi Israa'el immoo sabni Israa'el yeroo sanatti maal gochuun akka isarraatii eegamu warri beekanii jiru turanii jedhee sagaleen waaqayyoo seenaa baraa keessatti in dubbata. Mee nuun amma bara keessa jirru kana keessatti yeroo keessa jirru kana hubachuudhaaf akkasumas immoo
wanta gochuun nuuf malu maal akka ta'e adda baasnee beekuudhaa fi maal gochuutu nurraa eegamu jettee yaadda? Okay, wanti nurraa eegama yaadu ijoolleen isaa godhu baricha kan beekanii baricha kan hubatanii maal gochuu akka qabanii kan hubatan turan yookiin immoo kan beekan turan jedhana baay'ee nama dhibu ijoolleen sun ijoolleen tolanidha. Kakuu haaraa keessattis Phaawulos gaafa dubbatu akka jedhachu baricha akka nuti bituu qabnu jechuudha. Baricha akka nu bituu hin dandeenye kan nu bituus immoo hin qabne hin dubbatanna kan nuti immoo bituu qabnu yoo beekne yoo adda baafannee dhamtire kan nuti bituu dandeenyu. Annee qarshii baasnee wanta binna osoo hin taane irratti dhiibbaa uumuu jechuudha. Miti gara biraa bituu jechuun irratti dhiibbaa uumuu bara kana keessatti hammina amma jiru sana keessatti dhiibbaa irratti gaggeessu yookiin immoo irra moonee irra caallee darbu jechuudha. Isa sana immoo yoo beeknedha yoo hubannedha kana gochuu kan dandeenyu waan ta'eef bara kana keessatti seenaa tokko sii kaasuu nan barbaada. Seenaa macaafa Milkiyaas raajichaa jechuudha. Seenaa bara sana keessa ture hundumti keenya beekuu dandeenya. Macaafa Milkiyaas yoo gabaabaa waan ta'eef boqonnaa furduwwaa qaba. Macaafa hubachuu dandeenyudha. Bara sana keessatti luboota kee amma sabaatti bara Waaqayyoon gaddisiisaa turanidha. Lubni Waaqayyoon ni saama. Waaqayyoon saamtanii kaatanii Waaqayyoon illee anaannasa akkamitti si saamne naan jettu jedha. Waaqayyoo irratti illee deebi'anii saamuu isaaniillee hataa jiraachuu isaanii yakka gurguddaa cubbuu gurguddaa hojjechuu isaaniillee amma isaan hin barreettidha jechuudha. Waaqayyoo dhufee gaafa inni itti dubbatu iyyuu isin akkas gooneerree naam jettanii yeroo itti Waaqayyoo irratti ka'aa turan jiranna. Bara sana keessatti sabaatii amma lubaatti jechuudha warri qulqullaa'aniiti ammoo isa qulqulleessuutti yakki gurguddaan yeroo itti hojjetamaa ture sana keessatti boqonnaa 3 naannoo lakkoofsa 16-17 yoo ilaaltanii warri Waaqayyoon sodaataniitu walii wajjin dubbatanii Waaqayyoo isaan dhagee Waaqayyoo isaan dhaggeeffate jedha sagalee Waaqayyoo gaafa dubbatu. Na bara hamaa sana keessatti akkas cubbuudhaan yakkaan yeroo itti namni of wallaalee machaa'e sana keessatti namoonni Waaqayyoon sodaatan muraasni akka turan sagalee Waaqayyoon itti dubbatan jechuudha. Namoonni suni walii isaanii utuu isaan walii wajjin dubbatanii walii wajjin haasa'anii Waaqayyoo isaan dhagee isaan dhaggeeffate jedha. Ana achitti bukkeetti kan gaaffinatti ta'u dhaga'uu qofaa miti isaan dhaggeeffate yeroo kenneef jechuudha. Yaada Waaqayyoo qabatan attentionii Waaqayyoo qabatan jechuudha. Abbaan barbaade naannoo keenyaa balleessuu danda'a. Abbaan barbaade yakku gaafan akkas jedhu namoonni tajaajilanii namoonni waldaa kiristaanaa keessa jiranii fakkeenya ta'uu hin qaban jechuu barbaade miti isa kana akkasii hubattan nan barbaada. Hundumtuu fakkeenya ta'uu qaba kiristaana kan ta'e hundinuu sagalee Waaqayyoo gaafa dubbatu Kiristoos Maatiyos irratti barsiisu namoonni hojii keessan isa gaarii arganii abbaa keessan isa waaqarraa akka isaan galateeffataniif jedha waan ta'eef hojiin keenya sila sitti meera kiristaanummaa wanta mul'atudha malee wanta dubbatan nu miti jedhe. Na wanti nu irraa calaqqisiisamu namoota gara mootummaa Waaqayyootti dabala waan ta'eef foolii taanee urgaa gaarii qabaannee Kiristoosiin urgoofnee qabatee mootummaa Waaqayyootti namoota akka nuti dabalu kanaafidha Waaqayyoo lafa kanarra kan nu kaa'e waan ta'eef erga fayyinee deemuu qabna turre. Kan itti lafa kanarra jirruuf immoo sanaafidha waan ta'eef bara sana keessa bara raajicha Milkiyaas keessa namooti muraasi turaniiru jechuudha. Inni geggeessu badeeraa, inni geggeeffamu badeeraa, lubii badeeraa, sabii badeeraa, inni qulqulleessu, inni qulqulleeffamu. Hundinuu yeroo itti cubbuudhaan burjaasee sana keessa namooti muraasi waa'ee sodaa Waaqayyoo haasa'u turanii, waa'ee yaada Waaqayyoo haasa'u turanii, waa'ee fedhii Waaqayyoo yeroo isaanitti haasa'anitti Waaqayyoo gurra kennee fi dhaggeeffate jechuudha. Attentionii laphee Waaqayyoo fedha Waaqayyoo jaalala Waaqayyoo bara hamaa sana keessa waan haasa'anii fi Waaqayyoo isaan dhaggeeffate yeroo isaaniif kenne. Macaafa seeraa fuuldura isaatti caafeef jedhamti. Macaafa seenaa caafeef jedhama. Na macaafa seenaa Waaqayyoo fi isaa caafeef waan gurguddaa yaadan jechuudha. Waan gurguddaa bara hamaa sana keessa hojjechuu yaadan jiraachuuf yaadan jechuudha. Na sana gochuun hin danda'ama. Noohin fudhachuu dandeenya, Henookiin fudhachuu dandeenya. Ilma isee Daawitiin nan argadhe Waaqayyoo yeroo inni itti jedhu ni argina. Na barannoo Henook jiraate ilaaluun barannoo jiraate bara Abrahaam jiraate bara Daawit jiraachuu jechuun baroota hamaa cubbuun gurguddaa hojjetamaa ture sana keessatti illee namoonni Waaqayyoof jiraatanii darbanii naannoon keenya badeeraa barri badeeraa namni bukkee keenyaa fakkeenya godhachuu dandeenyu hin jiru inni nu geggeessu inni nu bukkee jiru hundinuu cubbuutti kufeera bara jedhamu keessatti ofii isaanii jabaatanii dhaabbataniiru. Nuti immoo bara kana keessa bara Milkiyaas keessa illee lubatu akka hangafaatti akka isaan geggeessutti akka isa qulqulluu ta'etti lakkaa'ama bara turetti iyyuu namooti Waaqayyoon sodaatan suni sababa hin godhan. Lubi keenya kakuu haaraa moo Yesuus Kiristoositti. Inni mudaa hin qabu waan ta'eef inni qajeelaadha waan ta'eef
sababa hin qabnu jechuudha. Fakkeenya kan nuuf ta'uu danda'u akkuma sila kaasnee turre kan nuti ilaalaa deemnu Yesuus Kiristoos amma ta'ee jirutti isaan fakkeenya godhannee jireenya keenya qulleeffachaa jireenya keenya qajeelummaatti eeggachaa jireenya keenya gaggeessuu dandeenya bara kana keessayyuu jedhee yaada. Kanaafuu akkuma gara jalqabaa irratti haasofnee turre kiristaanummaadhumaa fi biyyi lafaa kun mijattuu akka isheen hin taane. Neecharii dhumti biyyi lafaa kun qabdu akkaataan isheen itti amma jirtu kuni wangeela kanaaf haala mijataa akka isheen hin taane dubbannee turre. Haala mijataa biyya lafaa keessaa eeguun siluma kiristaanarraa hin eegamu jennee walii galee turre jalqaba. Kanaafuu amma haalli jiru rakkisaa yoo ta'e iyyuu haalli jiru ulfaataa yoo ta'e iyyuu biyya lafaattis namootattis namoota kiristaana ta'anis kiristaanota hin taanettis rakkina jirutti quba qabuu dhiisnee ofii keenya jireenya keenya sirreeffachaa deemuu gaariidha jedhee yaada. Kanaafuu jijjiirama isa barbaannu sana ofii keenya irraatti kaasuu jechuudha. Egaa asbukeettis qabxii akka isin baay'ee qabatan kan barbaadu kan amma booliis keenya yoo baanuuf caqasee keessaa jechuudha. Dhugaadhaa haalli nuyi keessa jirru kun mijataa ta'uu dhiisuu danda'a. Siyaasaan burjaajofnee irra ta'uu danda'a. Dinagdeedhaan gadi buunee irra ta'uu danda'a. Namooti dargaggoonni barumsa baratanii hojii hin qabne baay'een jiraachuu danda'u ta'a. Kanas ta'u sana garuu yeroodhuma kana keessatti nama waaqayyo wajjin haasa'u filatuuf nama waaqayyo wajjin haasa'u barbaaduuf akkuma sanyii Yisaakor sana keessaatti namni 200 yaada waaqayyo qabatanii waaqayyo immoo deebisee seenaa isaaniif barreessuudhaa fi kitaaba seenaarra waa'ee isaanii kaa'eef har'as waaqayyo akka inni dhaggeeffatu har'as waaqayyo akka inni barbaadu har'ayyuu waaqayyo namoota waa'ee isaa dubbatan gidduutti akka inni argamu baay'ee si yaadachiisuun barbaada. Yoo gooftaan guddaa si eebbisu yaada baay'ee cimaa fi yeroo kanattis baay'ee barbaachisa jedhee ani yaaduudha kanatti kaastee mee amma yaada keenya gara xumuraattis fidaa jirra. Hangafi tarii maatii tokko keessatti jennee fudhachuu dandeenya hangafa kana garuu akka waan hundumaattis fudhachuu dandeenya garuu hangafi maal facaasuu qaba jettee yaadda? Hangafi yaa'u fakkeenyummaa guddaa sarraa eegama waan ta'eef mataa akka mataatti manarraa eegama mana keessatti akka mataatti ilaalama waan ta'eef tokkoffaa dhaloota isa booddee jiranii fi waan gaarii facaasuu qaba jedhee yaada. Akka haala bara keenya keessa jirru wajjin wal qabsiisee kana naasa'u namooti yeroo baay'ee namooti fuuldura jirru jedhamanii mataa jedhamu beeka jedhamu dhalooti irraa barachuu danda'amu dhalooti fakkeenya godhata jedhamee yaadu kan inni dhalootaaf facaasuu qaba jedhee yaadu wanta borii dhalootaa ijaaru jechuudha. Wanta borii keenya amma fakkeenyaaf dhaloota irratti wanta facaasu wanta borii koo ijaaru bor qabeenya ittiin argadhu bor beekamtii ittiin argadhu caalaatti wanta dhaloota kana ijaaru wanta dhalootaaf waan gaarii ta'e jechuudha. Obboleessi tokko na yaadata. Akkasuma gaggeessitootaaf utuu leenjii wayii kennamu fakkeenya inni kaase tokko haasa'uu nan barbaada. Fakkeenyatti ishee urjii ishee warra sabaa sagaliin gara Kiristoositti isaan gaggeessaa turte jechuudha. Guyyaa sana wanta hin baradhe. Urjiin suni kan isaan ilaalaa deeman namooti suni Kiristoosii bukkee ga'uudhaaf masiisa dhalate ilma waaqayyoo isa dhalate galata galchuudhaaf isaaf kennaa aarsaa godhanii laachuudhaaf kan isaan ka'an miti. Urjiin suni gara Kiristoosittidha kan isheen isaan gaggeessaa turte. Urjiin suni kan isaan barbaadaa jiranii maalidha? Kiristoosidha. Masiisa dhalate ilma waaqayyoo isa dhalate arguudhaaf deemaa jiru. Urjiin suni kallattiitti Kiristoos masiin sun ilmi waaqayyoo sun iddoo dhalatetti bakka inni jiru dallaa horii sana bira gaafa geessu hin dhaabbatte. Sanaan booddee warri sabaa sagal suni warri lixa biiftuudha dhufan suni gaafa sana deemanii dhaabbatanii masii sana argan. Kan isaan barbaadaa turan maal ture? Masii sana. Kan isaan barbaachisu immoo maalidha? Masiima sana ture. So gaafa geggeessaa taaneen hangafa jedhamee dura namni jiru namni barsiisus haa ta'u kallattii hundumaadhaan mataa dhalootaa ta'e jechuun mataan hundumaallee Kiristoosidha garuu kan dura jiru jedhamee yaadamu kan inni gochuu qabu wanta ofii keenya barbaannu osoo hin taane wanta dhaloota sana barbaachisu wanta dhaloota sanaaf gaariidha ta'e jennee yaannu kara dhaloota sana oofuudha. Amma baay'ee wanti baay'ee natti dhaga'amu wanti na gaddisiisu yoo jiraate hundumti keenya kan nuti goonu dhaloota fuunee amma wanta nu barbaachisu bira geenyutti dhaloota fuunee naannessina jechuudha. Inni kun isa Kiristoos irraa wanta barru miti. Kiristoos koo gaafa barsiisaa ture sabni kun hin beela'u hin dadhabu karaa fagoo deemanii waan dhufanii fi
beelaanii kukkufuu danda'u waan ta'eef jedhe yeroo inni itti hino'eef garaa laafeef jedhu arginanna. Dhaloota kanaaf garaa laafuu qabna. Dhaloota kanaaf oowuu qabna waan ta'eef kallattii ofii keenya barbaannu beekamtii ofii keenya barbaannu amma argannutti dhaloota kana fuunee naannessuurra beekumsa ofii keenya barbaannu qabeenya ofii keenya barbaannurra naannessinee amma dhaloota kana dadhabsinee borii isaa balleessinu wanta isaan barbaachisu isaan irratti facaasu wanta gaariidha jennee isaanii yaannu wanta waaqayyo nurraa barbaadu wanta Kiristoos nu barsiise jechuudha. Kanaafiyyuu immoo wanta warra nuyi geggeessinu yookiin immoo warra nuun hangafa jedhanii waan matan sana isaan nu gaafatan osoo hin taane waan isaan barbaachisu kennuuf jechuudha. Baay'ee namatti tola. Ani wantin baay'ee as kana bukeetti yaadatamu kaastee irratti anis xiqqoo isheetti dabaluu barbaadu yoo jiraate yeroo baay'ee jechuudha toora sooshaal miidiyaa irratti wanti mata duree qoosaa hin taane jira jedhee iyya. Wangeela sagalee waaqayyoo irratti hin qoosnaa, faarfannaa irratti hin qoosnaa. Sana hundumaa immoo kan nuyi goonu tarii sana hundumaa immoo kan nuyi goonu isa tamma jette kanaaf dhaalaate jedheen shakkii gaafatama dubbattu waan barbaannu wayii qabna, fedha wayii qabna keessa keenya. Tarii ifa baasnee dubbachuu barbaachisaa taanaan beekamtii ishee jettu sana barbaannaa laata. Baay'een keenya Buruksee maasawudhaaf dhiigsee yaa'u dhalooti amma guyyaa tokko kaasuun tureessatti akka ta'e yaadadhu. Durii ijoollee taanee gaafa elementarii barannu kan nuti mana barumsaadhaa gallee baay'ee gochuu barbaannu kubbaa taphachuudha, fiigicha fiiguudha, safara keessa taphachuudha. Sana maatiin keenya gaafa nu dhawwanii gaafa isaan nu dhorkan hin deemtan nu jedhanii hin boonyaa hin aarra turre. Sana booddee takka turreen irraanfanne. Maaliifidha kan wanta sana barbaannu gaafa dhawwamnu waarru hangafoonni keenya kubbaa taphatu turan. Laga bu'anii taphatu turan. Safara keessa taphoota garaa garaa taphatu turan. Gaafa sana hangafoonni keenya waan godhanii maatiin keenya nu dhorkanii aarii guddaa nutti dhaga'amaa hin boonya garafamuu dandeenya. Amma immoo dhalooti kuni waa poost godhee laayikiin isaa muraasa seenaan aaruutu jalqabama dhiibbaa xiinsammuu garaa garaa turra ga'a. Maaliifidha hangafoonni warri baay'ee nurra jiranii jenereeshinii kanarra warri jiramu maal barbaannaa fooloweriidhaan wal dorgomnaa, laayikiidhaan wal dorgomnaa, sheerii jiru wal dorgomna jechuudha. Akkuma yeroo sana gaafa kubbaa nu dhorkanii aarruu dhaloonni ammaa booddee jiru immoo warri dura jirru gaafa laayikiidhaan fooloweriidhaan wal dorgomnu dhaloonni booddee jiru isa sana dhabee jennaanii dhiibbaa garaa garaa turre jechuudha. Baay'ee jechuun dhiibbaa xiinsammuu guddaa turre gaggaa. Dhukkubaaf illee saaxilamuu danda'a jedhee yaadanna. Murteessaan warri dura jiru warri hangafa jedhamu wanti isaan dhaloota irratti facaasan baay'ee gaariidha jechuudha. Baay'een keenya atteenshinii barbaanna. Maal yaadneedha waa poost kan goonu. Isa jedhu jechuudha. Sagalee waaqayyoo gaafa dubbatu waaqayyoo gochaa keenya caalaa hafuura namni sun waa ittiin raawwatu ni janaadha. Tiree macaafi qulqulluu. Na hafuura waan sanaa yaada waan sanaatu baay'ee murteessaadha jechuudha akka sagalee waaqayyootti gaafa laallu. Kanaafi akkuma itti kaastee immoo wanta amma sagalee waaqayyootti hin qoosamaa faarfannaatti hin qoosamaa hin danda'ama ta'een beekuuf intiniin tokko jira jechamii warra afaan amaaraa tokko ዘፈን ዳር ዳር እስክስታ ነው wanti jedhamu tokko jechuudha. Nutire bishaanis immoo kolfisiisaa nama nyaata jedhamti Oromoon. Baay'ee wanti baay'ee yeroo baay'ee anamtu nan qoosaa baay'een keessan beekuu dandeessu sooshaal miidiyaa irratti yeroo tokko tokko yeroo itti qoosu jiraadha. Takka takka moofnan ilaala keessas ooluun barbaadu. Maaliif yeroo tokko waa poost godheen ture sooshaal miidiyaa irratti qoosaa dhaloota nyaachisurraa qoosaa dhaloota bocuutu gaariidha yaada jedhu jechuudha. Qoosuun gaariidha, taphachuun gaariidha, foon uffannee jirra, nu barbaachisaa namadha. Sammuu keenya bashannansiisuu dandeenya. Garuu keessa oolla taanaan dhaloota gara waan biraatti oofaa jirra taanaan dhaloota gara keenya duwwaatti guddisaa jirra taanaan kufaatii guddaa keessa jira. As bukeetti akka baay'ee daawwattoonni keenya nu hubatanis kan barbaadu yaadi keenya inni guddaan qoosaan hin barbaachisu miti. Garuu waan irratti qoosnu adda baafachuu qabna. Amma akkamittiin sagalee waaqayyoo irratti qoosama? Akkamittiin namni keessumaa namni gooftaa Yesuus Kiristoosiin akka fayyisaa lubbuu isaatti fudhatee namni hafuurri qulqulluun keessa koo jira jedhee amanu faarfannaa amattiyyuu qoosuu haadhiisnu, sagalee waaqayyootiyyuu qoosuu haadhiisnu jechoota nu madaalle akkamittiin toora sooshaal miidiyaa keenyarra keenya. Keessumaa yaadota ati sila kakaasaa turte irratti ani wanti xiqqoo ishee itti dabaluu barbaadu ati yoobaan wanta toora sooshaal miidiyaa irratti poost gootu
namooti si dhaga'anii deeman baay'een akka isaan jiran understand gochuu. Wanta har'a gootee akka waan sirrii ta'eetti namooti yaadan baay'een akka isaan jiran hubachuun baay'ee gaariidha natti fakkaata. Sirrii makeedha jechuun ofirra yooma ofii keenya beekuu barbaanne iyyuu biyaansi namni tokko namni nu hordofu jiraachuu danda'a. Namni yoo nuti mucucaanne namni kufufaa jiraachuu danda'a. Carraan akkasiifaa jiraachuu danda'a. Namni akka jabaatti nu ilaalu jiraateenna. Namni jabaan illee hin jiru. Jabaan waaqayyoo qofaadha. Namni garuu akka namni abaluu jabaadha. Isa fakkeenyaan godhadha namoonni jedhan immoo jiraachuu danda'uuna. Namni akka jabaatti nu ilaalu tokko gaafa nuti mucucaanu nu argennaan ofiisaa nuun fakkeenya godhata taanaan hin kufa jechuudha. Kanaaf isa sanaa wantoota gochaa deemnu dhaloota irratti waan facaasaa deemnu wantoota nuti akka xinnoo qoosnu noormaalii godhatee dhalooti nu booddeedhaan jiru immoo waan guddaa qoosa jechuudha. Yeroo inni itti barsiisa dhiisee faarfannaa dhiisee illee waldaa kiristaanaa keessatti qoosaa garaagaraa qoosu hin jiraata. Wanti sooshaal miidiyaa irra jiru suni gara waldaa kiristaanaatti ammumayyuu seenaa jira waan ta'eef isa sanatti daangaa gochuu qabna jedhee yaada. Egaa yaada kana jalatti kan walitti qabu barbaannu qoosaa qoosuun gaariidha. Akkaataamti uumama keenya iyyuu qoosaa hin barbaadata. Egaa namni akkaataadhuma uumama isaatiin extrovertii yookiin immoo introvertii ta'uu danda'a. Nama wajjin baay'ee walitti siqee haasa'uu danda'u yookiin immoo nama wajjin walitti siqee haasa'uu sodaatu ta'uu danda'a. Garuu keessumaa namooti kennaa kanaa qabdan jabaadhaa isin jaalladha isin jechuu barbaannaa garuu iddoo itti hin bu'amne itti buutaninnaan garuu gaariin ta'u. Sababii isaa namni wanta itti hin bu'amne tokkotti bu'uu safuuma hawaasaayyuu hin eegu waan ta'eef jechuudha. Egaa waliin dubbii keenya irratti yaada gaarii akka isin argachaa jirtan abdii guddaan qaba. Qabxiilee gaggaarii kaasne irra jedheetan abdii qaba. Tarii dhumarratti immoo gaaffilee ani isin gaafanne dhumarratti ergaa dabarfachuu barbaadu yoo jiraate namoota galateeffachuu barbaadus yoo jiraate kun. Ergaan jalqaba dabarfachuu barbaadu ergaan dhaloota kanaaf qabudha. Kutaa kana barsiisee beekama. Yohaannis boqonnaa 19 irratti naannoo lakkoofsa 37 kaasee yoo ilaalle Yesuus Kiristoostu du'e baroota waggoota 3-6 manni barsiisaa ture sana hundumaa keessatti yeroo gaarii jennee fudhachuu dandeenya. Yeroo isaan duukaa buutota Yesuus Kiristoos duukaa bu'anii yoo barbaade mana barumsaa godha Kiristoos achumatti isaan barsiise. Mana barumsaa dhaquu isaan hin barbaachisu jechuudha. Yoo barbaade hospitaala godhaa fi dhukkubsataa fayyisee jechuudha. Yoo barbaade immoo hoteela godhaaf achumatti qurxummii fi daabboo baay'isee yeroo babbareedaa yeroo dinqii gaarii barsiisaa turani dabarsaa turani bartoottii fi Yesuus Kiristoos jechuudha. Bakka Yesuus Kiristoos jirutti Phexros fa'aa Yohaannis fa'aa Yaaqoob fa'aa paablikaali warri duukaa buutuu Yesuus Kiristoos ta'an turani jechuudha. Yeroo gaarii jedhamu sana dabarsaa turani yeroo keessatti immoo yeroon hamaanis gaariinis jira. Yeroo gaarii sana dabarsaa turani duukaa jiru bakka. Phexrosii fi Yohaannis fa'aa Kiristoosiin uffata adda baasuu dadhabanii miti Yihuudaan dhaqee dhungate Yesuus Kiristoosiin kan adda baase. Baay'ee wal faana turan jechuudha. Kiristoos jiraannaan Phexros fa'aa Yohaannis fa'aa Yaaqoob fa'aa hundi isaanii jiru jechuudha. Beekamoodha bakka. Katamaa baanaan duukaa bahu yoonni gadi bu'e gadi duukaa bu'u yoonni galaana ce'e duukaa galaana ce'u. Beekamoodha bakka duukaa family afaan ammaa jiruuni jecha amma jiruuni yoo fudhannee ilaalle famasii turani Kiristoosii wajjin famasii wajjin oolanii famasii ta'anii. Jechuun isa ture miti dhiibbaa kan geggeessaa ture influential personiin isa ture isa wajjin waan oolanii fi namooti kunis beekamtii horataniiru. Sanaan booda Yesuus Kiristoos hin du'e yeroo hamaatu dhufe jechuudha yeroo dukkanaatu dhufe yeroo sana namoonni paablikaali duukaa buutuu Kiristoos turanii bakka Kiristoos jirutti duukaa turanii completely hin deebi'aniif gara booddeetti. Kan namicha mul'ate tokko kaasuu barbaadanii Yoosef Faarmaatiyaa namicha jedhamu tokko dhaqee Philaatoosiin reeffa Yesuus Kiristoosiin fudhatee akka awwaaluuf isa awwaale sana jechuudha. Bara dukkanaa sana keessatti ani obboleessi koo bakkeetti du'ee reeffi isaa bakkee jiru koo baqadheen deema. Kiristoosiin akkas jedhamtee bartoonni kan isaan godhan tarii hafuura qulqulluun hin dhufne ta'uu danda'a yeroo sana. Akkas godhan jechuudha. Fannoo irratti barsiisaa isaanii nyaachisaa isaanii guddisee isaanii dhiisanii kompiliitilii gaafa isaan booddeetti deebi'anii kan mul'ate dhoksaatti bartuu Yesuus Kiristoos ture jedha namichi kun. Piraayiveetii achuun bakka privacy isaa eegamee duukaa buutuu Kiristoos ture. Namni hin beekamu garuu duukaa buutuu dhoksaatti Kiristoosii wajjin duukaa bu'aa tureenna. Yeroo sanatti inni dhoksaatti Kiristoosiin beeku suni dhufee reeffa isaa kadhate. Dabalatee eenyutu akka aadaa warra Yihuudootaatti Yesuus Kiristoos awwaalamuu waan qabuuf hin gabaabsaa. Dibata fidee kan dhufes immoo isa halkaniin Yesuus Kiristoos irraa barate Niqoodimoos. Kutaan suni lamman isaanii akkasni isaan duukaa buutuu turan.
warra beekaman qofa osoo hin taane dhoksaatti illee Yesuus Kiristoos bartuu akka qabu jechuudha. Kanaaf maal jechuun barbaade amala waaqayyoo keessaa integriitiin isa guddaadha. Yesuus waaqayyoo waan yaadu dubbata waan dubbatu immoo raawwata mitire. Na jireenya kiristaanotaa keessattis ofii koo wantaan ofirratti hojjechuu barbaadu dhaloota kanaafis immoo hin ta'a jedhee wantaan yaadu yeroo gaariittis yeroo hamaattis yeroo dukkanaattis yeroo ifaattis yeroo waldaa kiristaanaa irratti arrabsoon ga'uttis yeroo kiristaanitii irratti qoosamuttis yeroo faarfannaatti tajaajilaatti wangeelatti sagalee waaqayyootti yeroo qoosamuttis yeroo hin qoosamnettis yaada wal fakkaataa ejjennoo wal fakkaataa jireenya wal fakkaataa qabaannu jira isa kana jechuun barbaada dabalee thank you kanan jechuu barbaadu siin thank you jechuun barbaada waaqayyo guddaa si eebbisu lamoo baay'een si jaalladha kan biraamoo waldaa koo waldaa Assembly of God Naqamtee paastorii fakkeenya guddaa nama naa ta'uudha baay'een jaalladhaanii nama dhaloota irratti hojjechaa jirudha baay'ee guddaa thank you jechuun barbaada akkasumas obboloota dargaggoo kiristaanaa leeqaa keessa jirtan baay'ee guddaa isin jaalladha thank you siin jechuun barbaada. Asumaan dabalatee immoo staafota Great Commission keessa hojjetan hunduma keessanii dipaartimentii koo kan taatan dipaartimentii alaa Great Commission Ministry Itoophiyaa baay'ee guddaa thank you siin jechuun barbaada waaqayyo guddaa isin eebbisu. Tole yoo baa guddaa ulfaadhu anis guddaan si jaalladha isa dhugaa dubbachuudhaa fi akkan si jaalladhu dudduuba kaameraatti yeroo baay'ee sitti himeera nama baay'ee qaxalee nama gara fuulduraatti waan baay'ee hojjechuu dandeessu akka taate isa hamma jiraatterra natti ganaa jiraattu baay'ee akka inni abdiin waaqa koorratti qabutti amantii guddaan qaba. Kanaafiyyuu baay'ee jabaadhu gooftaan si haa gargaaru bara tajaajilaa gaarii siif haa ta'u. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa yeroo nu walii wajjin qabaachaa turre kana fakkaata akka isin waan muraasa illee irraa argattan abdii guddaan qaba. Hamma nuuf danda'ametti sagantaa